Jirtuu lafa jirtanitti nageenyi isin bira haa qaqqabu jechaa gaaffiin irraa isinii deebisuuf dhufe YouTube chaayinaalii nuuf banii yookaan immoo akkamittiin akka banatan viidiyoo nuuf hojjedhu jettanii baay'een keessan karaa keessaa karaa WhatsAppiitiin irra deddeebii na gaafachuuti asuma jalallee koomentii viidiyoo nan hojjedhu jalatti ni gaafattu. Isa kana akkamittiin akka YouTube banatan isinii deebisuun dhufe wanta ni jedhee seera qabeessaan hojiirra kan hojjetanidha yoo ta'e YouTube banachuun fayyadamni isaas immoo baay'ee tokko salphaadha. Kanaafuu laayikii godhaa isin immoo yeroo isin gaaffii na gaafattan an deebisinii deebisu kan bira immoo akka qaqqabuudhaa fi laayikii gochuu sheerii gochuutiin akkasuma haaraa taatan sabskiraayib gochuun maatii keenyatti dabalama. Kallattii himaa YouTube akkamittiin akka banatan ulaagaa isaa eeggatee jalqabaa haga xumuraatti ulaagaa yookaan piroosesii YouTube banachuuf nama gaafatu wantan jedhu sirriitti dhaggeeffachuun isin fayyada ofii keessan harka keessan irratti banachuu dandeessu jechuudha YouTube. Qimamoonni madaame tokko tokko iimeeyilii mataa keessanii kan hin qabne hedduun keessan jirtu. Yeroon kana hidhuu bilbila jarrisinii bituu sabooda iimeeyilii banachuu wallaaltanii jarumatti deebistanii kennitu isaan immoo paaswordii waliin isaan beekamnetti galchuu maqaa isaaniifaatiin maqaa rabootafaatiin iimeeyilii banamittidha kan isin fayyadamtanii jechuudha. Isa kanarraa bilisa taatanii iimeeyilii mataa keessanii seera qabeessaan tartiiba isaa eeggatee banattanii paaswordii kan irraanfachuu hin qabne itti godhachuudhaan immoo YouTube chaayinaalii mataa keessanii banattanii warri haalli isinii mijatu yookaan immoo yeroo firii argattanitti irratti hojjechuuti dandeessu. Sooshaal miidiyaan isatti fayyadama isaa beekuuf faayidaa qaba. Bakka fayyaduuf bakka miidhu adda baafattanii jennaan waan baay'ee sirraa baratti waan waggaa 10 kan mana barumsaa taa'ee baradheerraa sooshaal miidiyaa fi akkasuma wanti mana madaamii keessa taa'ee baradhe hamma isa sanarra dachaa miiqa caalaa jechuudha. Kanaafuu inkuwoominaa yeroo keessanitti fayyadamaa mana namaa jala deemtanii bakka isin fayyadu bakka isin barsiisu bakka irraa fakkeenya barumsa fudhattanitti yeroo keessan dabarsitanii gaariidha jechaagaa akkamitti YouTube sana banachuuti dandeenya isa jedhutti darbina. YouTube ani isinii banuuti nan danda'a. Beekee baree waan jiruuf akkamittiin akka YouTube bananii waan hundumaayyuu nan beekaa jechuudha keessan darbe malee garuu YouTube banattanii irratti viidiyoo hojjechuudhaaf guyyuma guyyaatti ulaagaa isin guuttan yookaan immoo piroosesii qabaa jechuudha. Viidiyoo tokko hojjettan lama yoo hojjettan fakkeenyaaf namni tokko YouTube chaanaalii banachuudhaaf simattanii viidiyoo irratti hojjechuu otoo hin taane dura haalduudhaan isin guutuu qabdan jira dirqama. Maamila YouTube ta'uuf yookaan paartinerii YouTube ta'u wanta isin guuttantu jira. Jalqaba irratti erga YouTube banattanii meelee mataa keessanii paaswordii mataa keessanii banattanii viidiyoo hojjechuu jalqabdu miti achiin booddee sabskraayibii 1000 guutuun dirqama. Akkasumallee watch hourii yookaan immoo sa'aatii 4000 guutuun dirqama. Achiin booddee appilaayi gootanii yookaan immoo monetization gochuudhaan gara paartinerii YouTube'itti darbitaniitu san booddee hojjechuuti jalqabdu jechuudha malee akkasumatti lafa ka'aniiti miti kan paartinerii YouTube yookaan miseensa maamila YouTube ta'uu danda'ani. Isa kana ammoo kan gochuu dandeessan nama tokko nama lamaaf YouTube banuu nan danda'a. Isa itti aanee dhufe immoo bilbila keessan irratti dhufe waan ta'e yoo isin gaafate aga kana isin hordofee isin wajjiniitiin bu'ee bahuu hin danda'u. Kanaafuu waan sobaa akkasin sii godha sanas sii godha jechuurra bakka jalqabaa kaasee haga xumuraatti afaan Oromootiin viidiyoo bareedaa ta'e hojjetu nama qaalii fi gaarii barsiisaa nama baay'ee kan ta'e mucaa Abdul App jedhamu tokkotu jira. Isa linkii isaa as jalan isinii ka'a. Linkii sana gadi tuquudhaan YouTube akkamitti akka banatan jalqabna akkam akka ta'e duubna akkam akka ta'e akkamittiinis immoo YouTube kana gara faayidaatti yookaan gara maallaqaatti jijjiiramuu danda'u hunduma isaa kan barsiisu namattiin isin ergaa jechuudha. Warri YouTube banatan irratti hojjechuuti barbaadan namni sun wanta inni jedhe tokko somni keessan jiru baay'een ijoollee achirraatii barachaati achirraatii hubatanii banatanii itti fayyadamaa turan waan ta'eef namni sun nama afaan Oromoo haasa'udha. Abdul App jedhama. Linkii isaa asuma jalan isinii ka'a. Achi seentanii keessattuu qimamoonni madaamee warri bilbila lama qabdan harka keessan irraa tokkorra ilaalaa viidiyoo jechaadha. Tokkorra immoo irratti banattanii irratti hojjechuu dandeessu. Akkasuma yoo gara biyyaatti galtan illee irratti hojjechuu dandeessu. Yeroo keessanii akkasuma ogummaa tokko yoo qabaattan namni kamuu ogummaa mataasaa hin dhabu waan ta'eef sana achirratti uummataaf sheer gochuudhaaf karaa ittiin uummata wajjin wal argitanii balbala mataa keessanii banachuuti dandeessu. Amma YouTube'n hubanii jettan
Isinii banuu danda'a nama tokko lamaaf garuu hamma kana keessumsiisee banuu hin danda'u. Akkasumas immoo har'aa waan ta'e bilbila keessan irratti isinii guutee borus immoo akkasuma waan biraan dhufuu danda'a. Isa kana hordofee isin wajjiniin bu'ee bahee isin fayyaduu isin gargaaruu hin danda'u. Sobee har'aas irratti waan meeqa dubbachuu danda'a garuu akkas akkan taanetti kallattii himaan namni sun hojii kooti jedhee akkamittiin akka yuutuubii banatan, imeelii akkamittiin akka batan, yuutuub chaanaalii kan maallaqatti jijjiiramuu danda'u akkamittiin akka banatan, akkamitti akka paaswoordii qabaatan, waan hundumaa kan barsiisu telegiraamii, imoo, wasaappii, feesbuukii, sooshaal miidiyaa kamuu, websaayitii kamuu jechuudha. Akkamittiin akka itti fayyadaman, haala itti fayyadamaa duraaf duuba isaa tartiiba isaa eegee kan barsiisu jechuudha namni sun. Isinii galee kanaafuu bakka sana deemuutiin sirriitti ordofaatii mana isaa keessa marammaraatii bakka gaaffii ta'e kallattii manachi deemtanii deebii argattu jechuudha. Sirriitti nama deebii namaa deebisu, sirriitti nama barsiisu, sirriitti nama hojjetu jechuudha. Achirraa ilaaltanii akka banattaniidhaaf gaaffiin keessaniif deebiidha kuni. Ani yeroo isinii banee akkuma isiniin jee borummoo bilbila keessan irratti waa fidee ammayyuu karaa wasaappiitiin gaaffii tokko kan na gaafattanii deebiif na eeggattan jirtu. Keessumaa immoo keessaanii gaaffii deebisuu hin danda'u. Maaliif nama tokko lamaaf deebisuu hin danda'u. Asuma gubbaa irrattiin isinii deebisaatii isin immoo sheerii laayikii walii godha. Wal gargaaru, wal deeggaru, wal barsiisu, walirraa hubachuu, walirraa barachuun isuma kanaa jechuudha. Kanaafuu aktiivii ta'uutii qabdu. Yoo bakki nani jiru kuni wanti nani hojjedhu kuni haalli nanitti jiru kuni isinitti toleera yoo ta'e akkamittiin akkas ta'a karaa kamiin karaa saniin jettanii siisteematti barbaaduutiin barachuu dandeessu. Wanti hin baramne hin jiru hundumtuu harkuma keessan irraa waan ta'eef jabaadhaa isiniin jechuun barbaada. Qimamoota egaa kanarratti viidiyoo kana laayikii godhaati, sheer godhaati, biraan naaf qaqqabsiisa. Nama baay'eetu na gaafatee jira karaa wasaappis waan ta'eef linkii nama sanaa jala isiniif ka'a. Yeroo seentan koomentii jalqabaa irratti isinii ka'a jechuudha. Linkii kana gadi tuquutiin akkamittiin akka yuutuubii banatan seera yuutuubii keessa jiru hundumaa nama isin barsiisu, nama qaalii, nama gaarii, nama afaan Oromoo bichaatiin hojjetutu jira waan ta'eef gara sanatti rikoomendii isin godha. Yookaan immoo isin ergaa gara sana deemtanii akkasiin irraa barattanii waan barbaaddan argatanii dhuftanii asalatti waan isinitti tole dubbattanii abdiin qaba. Kana fakkaata gabaabumatti warri yuutuubii banii akkamitti akka banatanii nu barsiisii, nu hubachiisii maal jettanii deebii keessanidha. Kan kanarraa hafeemmoo keessattuu warri lafa kaartaa qabu barbaadii, mana kaartaa qabu barbaadii, magaala hoolataa keessaa jettaan viidiyoo jedheen ture. Egaa viidiyoo jedhee ture amma sila deebii naan hojjedha. Garuu immoo sin laayikii godhaa kan sheerii godhaati. Kan biraanis immoo qaqqabsiisaa akkasuma waan beektan waan dhageessan waan itti jirtan isinillee koomentii irratti walii ibsuutii dandeessu. Viidiyoon gara xumuraatti jira. Viidiyoo biraatiin agan deebi'ee dhufutti kan deebii keessan kan yuutuubii nu banii fi akkamittiin akka itti fayyadaman guutuusaa nama sin barsiisuu jechuudha. Namti otoo isinii banadhe akkasaatti sin hubachiisuu, sin barsiisuu, isinii banuutii hin danda'u. Darbii immoo yuutuubii nagaa guyyuma guyyaatiin wanti inni nama gaafatu jira. Paaspoortii yeroo dagatanitti, meelii yeroo nama jalaa badee, bilbilli yeroo nama jalaa badee, lakkoofsi bilbilaa yeroo nama jalaa badeetti isa kana kan akkamittiin akka sirreeffatanii piroosesii mataasaa qaba. Kana guutuusaa bakki argattan Abduulaappii kan jedhamu jala